Garuu ida mucattiin nu Saudi malee dhuguma bosonatti galte. Saada maaluma taate dhugaa Rabbi. Jaalalli jaamadha, jaalalli jaagurran qabu. Wallahi jaalalli jaagurran qabu. Saadaan dhugumaan gurbaa kana jaallatti jechuudha wallahi. Ani wanti na boochise akkaataa isiin otoo boofni tokko isii ciniine odoo raamman tokko isii rabee otoo jinniin tokko isii lakkabe. Memaataa otoo fayyaa isii dhabde odoo maraatte waan jedhaniin bira taranii sigaaraa dhuudii caatii qamaatti jedhanii isii isaaf maraatte badharratti baate lubbuu isii dhabde. Nuti dubartiin qalbiin keenya gowwaadha. Qalbiin teenya takkaan nama jaallanna wallahi. Saada miskiina wallahi miskiina. Arra gurbaa jazbaa kana horiin kenne intala manatti galche. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota kiyya haalli sa'aadan keessa jirtu baay'ee ulfaata. Wallahi baay'ee ulfaata. Mucattiin kun of ilaalle, lubbuu ofii ilaalle, haadhaaf abbaa isii ilaalle, ilmoo ofii ilaalle. Video isi amma kan arge wallahi karaa akkatti na guban. Ay jarraa kenna. Nuti maali garaan akkatti nama jaalatu? Maaluma garuu garaan akkatti nama jaalatu? Maali qalbi maan ta'e nuti yoom qaroomna? Namni maa nuuf jedheen cinqabne? Intalli tun naaf jettee bosonatti galti hin jenne haa ta'u malee garuu baay'ee miidhamte. Otoo gizee amma wallahi lazima obboleetti gizee amma jinniin abaaftee jirti. Saada rabbummaan bira haa jiraatu, rabbiin isii bira jiraate mana isiitti nagaan isii haa deebisu. Wallahi namni hamma wal jaalatu, namni du'aa wal jaalatu, namni maraatumaa wal jaalatu gonkumaan jiru. Ani viidiyoo isii gizee argeetti bakka isin ciiftu isaa. Bakka isiin teettu yeroo argamu wallahi natti dhagame. Idaa mucatteetu achuma ooltee bultii kan jedhu natti dhagame. Otoo gizee ammaa gizeen bade obboleeyyan kiyya. Odoo dhiirri tokko achitti isii qabe maal himti? Hin ulfaata namni amma nama nagaatu jira, maraata jira. Dhiirri amma kan maraati yaada huccuu keessa jira malee. Wallahi baay'ee garaa na nyaatte. Maal abbaa isaa qilee haalii xu'inni. Gurbaan kun yoo intalli tuni maraattee waan tokko taate isa itti gaafatama. Inni itti gaafatamu marramootu ani odoo karaa nagaatiin otoo fayyaa qabdu kana mana isii keessatti deebitee irra naa wayya wallahi ani nuti qalbiin keenya tokkittiidha. Wallahi qalbiin keenya tokkittiidha. Mee isinumtu uf ilaala. Gaafuma dhiira tokko miidiyaa irra dhashe warri biyya keessa hin jirre dhiiruma tokko yoo miidiyaa irra jaalattu aga taatu beekta hanga maraattu beekta hanga nama san argitu. Ijoolleen tokko biyyuma namaa kana ta'anii nama jaalatanii nama san arguuf galuuf jarjaran isinii galee. Intalli tun immoo gurbaa kana wajjin walitti dabalamtee waa hedduma ilamee viidiyoo isii keessatti argitanii jirtanii. Boysa aadaa wallahi lazim baay'ee garana nyaatte wanna godhuuf hin qabu malee obboleeyyan kiyya. Du'aayima godhaa fi du'aayitu caala. Rabbiin nagaa mana isiitti isii deebise fayyaa guutuu isii. Wallahi gizee ammaa jechuu isin hin beeytan malee jinniin akka badaa abaafte. Jinniin abaafte bakkuma hunda abaafte jechuudha. Mee mucattiin tun guyyaa nachi halkan nachi qorri ka isii aduun kan isii. Dhiifama. Ani sila mucattiin tun manuma namaa seenteetiniin deemtee viidiyoo waraabdii ilaalcha yaada jedhu kanallee sammuu kiyya keessa dhufee ture. Kan yaadeen ture waanuma sila maal keessa jirtu yoo barreessaniif illee sa'aadan namaan deebiftu aarirra waan jirtuufi wallahi karaa iimootiin naa deebisuu dinaa karaa
YouTube itiin barreessif wallahi lazim kootu jedheen bira darbee jechuu obboleeyyan kee namni biyya tokko keessa jiru wal arguun walitti saara baafatu waan biraa dhiisati bishaanis wajji dhugee nagaa yoo jiraates rakkoon qabu ani kootu jedhan himuudhaan narraa dubbachuu diddeechuudha. Obboleeyyan kiyya garan taane namaaf jettanii lubbuu keessan hin balleessina. Namaaf jettanii haadhaaf abbaa keessan ilmoo keessan obboleeyyan keessan hin dhabina. Odoo maraatan tokko bakka isin ciibsanitti isii ajjeesee nu isii quba qaba. Gisi amma waan biraa dhiisa wallahi bosona keessa dhiisa arjiiniin beeytanii garuu namni biyyi nam beeyin hin jiru waraabessi abaasee jira jechuudha. Inuma waraabessa bosonaatirra waraabessi namaatu kacaalutu jira maal taatan. Wallahi lazim saada garuu rabbummaan keessa bira haa jiraatu rabbiin nagaa mana keetitti si haa deebisu tasgabbaa obboleeyyan kiyya. Wanti isin keessa jirtu baay'ee ulfaataadha wallahi. Eda jaalalli kun akkan dheengadda yoo yaadatan amiir beetii irraa maraatee uffata gatee bullee nyaatu badheerra buluu ka ijoolleen dhugduun jiraa miti wanni dhugan tokko jira isa dhugaa gahe hammana nama miidha jechuudha jaalalli. Dhiirri nuuf hin beeku wallahi hamma nuti nama jaalannu hin beekan dhiirri. Kanaaf obboleettiin teenna ammaaf argamte na fakkaata alhamdulillah galata rabbii garuu argamtee manatti deebitu isiin hin oolu dhiisanii garuu isaan ani wallahi akkatti rifadheen beeku viidiyoo isii kan an dhuguma natti fakkaatu bar wallahi gizee isiin amma ijoolleen hin jirtanii miti koomantii akkas shakkeen ture anuyyuu wallahi lazim maal shakkee saadaan viidiyoo gizee waraabdu kana sila eenyu waraaba yookaan sabboontu duuban deeman jira miti namni yeroo amma YouTube namni dalagu hundi amanamaa miti akka hin taane hin beeytanii miti bakka yookiin sabboontu duuban deema an ila waan biraa dhiisaa gizee isiin qorichoo baaftee sanuu namanne yookiin yaahya duuban deema akka isin koomentii barreessite yookiin immoo nama biraa hin jira miti isin immoo obboleeyyan kiyya wani nuti jennu takkalleen jirtu sa'aadaa rabbiin isii bira haa jiraatu du'aayi godhaafi du'aayi magodhaafi garuu hin dhageettu akka isin koomentii barreessitaniifis akka isin jabeessitanis hundumaan argite garuu jaalalli kun isi maraacha nama keessattuu jechuudha dubartii yoo dhiira jaalatte wallahi billah keessattuu dubartii yoo dhiira jaalatte lubbuu isii tanallee obaasi anan barin baafti wallahi hin baafti amma mucattiin kun akkana jechuudha amma sa'aadan akkas taate lubbuma isii kana baasi yoo jedhaniin hin baafti gurbaa kana itti jechuudha inni biraan immoo rakkoon gurbaan qabu lubbuu sa'aadaa baraaruuf wanni inni gochuu qabu sabboontuu mana sanitti irra godhee baasudha bakka sabboontuun baate sa'aadan osseenu jiruu isii jiraatu isii wajji jiraatu niitiin maan inni lama fuudhu maan sadarkaa kanatti ilmaayyuu argatee ilmaan qabu sa'aadarraa ilma argateen qabu sabboontuu silaa gizee tura rakkoorraa ina fakkaata jiraa miti dubartiin tun sadeen nama seensiftee booda rakkoo keessa nama galchiti kanaafi sa'aadan amma tokkoffaa fayyaa nageenya isii barbaachisa nagaa buusuudha innillee yaada wakaba sabboontuu isaa mana haa kireessuuf namni sabboontuu isaatitti dubbatee hin jiru isiin illee kiyyate sabboontuu mana kiyyatti fidinii jennaan rarraasee fide ani gin wanni na dhibe keessa jechuudha mucattii kana amantaan isii adda ufi wajji jiraataa jira ufi niitii halaala qaba ufi asi niitii halaala qaba asi niitii biraa odoo amantaan isiin rakkoon qabdu amantaan jechuun inni garuu akkamitti waan kana dalaga jechaanii turtee bar halaalfadhu jechaanii turtee bar gurbichi halaalfatuun barbaadu gurbichi sabboontuullee halaalfatuun barbaadu sabboontuulleen amantaa isii san jijjiirtee garanatti deebi'ee isaa wajji jiraadha jechaan jirtu waan hin naagalu dideeba akkamsi akkaataan dubbiin garam deema yaamshamaa dubbiin garam deema naagalu dide walla odoo isii sanoo ibecha halaal sanatti baadhe irratti kireesseefi isillee ergalachuun fuudha jedhe sa'aadan fuudhi jettee heeyyamte wanni intalli tun akkatti intala tana dhiifteef isii sadarkaa jechuu wallahi hin beeku wallahi hin beeku ulfaata jireenya gubataa kana keessa dubartii lama fuudha jechuun sannu maaltu nu galche garuu immoo sa'aada irraa xirri godhi baasi wani nuti jennu sabboontuu teellee addumatti sa'aadallee addumatti nageenya barbaadamee ilma namaa odoon talle tun akkuma dheengedda san uffa odoo ofitti dhaatte odoo sheexaanitti buute
odoo mootu injiraa miti yaa jamaa kiyya. Mooyni kun fakkeenyaaf simaa gosuun sirriitti itti jette nama meeqa akkatti galaafatamaa jira.